Tolee ashamaa akkam jirtan hordoftoonni fi jaalatamtoonni kabajamtoonni chaanaala koo jalatti argamtan obbolaawwan koo nagaa keessanii nagaadha. Galata Waaqayyoo nageenya labira yeroo simbirallee akka jiru abdii fi hawwii guddaan qaba. Tolee akkamiin dabarsitan ayyaana ana bira humdu gaariidha. Baga ayyaana masqalaatiin sin ga'e jecha egaa warri subscribe godhi subscribe gochuudhaan maatii kootaa share like gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa har'a waan hin qabadhee dhufu ispoortii qaama keenyaaf ta'u jechuudha. Hundi keenya akkuma beeknu ispoortiin qirsi qaama keenyaatiif illee fayyinaaf illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ispoortii hojjennu bu'aa guddaa akka argan ofiif illee qaama keenyaaf illee waan hundumaaf gammannee akka jiraan hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanaafuu akka waliin hojjennuuf ispoortii xiqqoo ishii qabadhee dhufeen jira. Kanaafuu na hordofaa na jajjabeessaa share like gochuudhaan maatii kootaa natti da'amaatii walaa jajjabeessinu siniin jedha. Bakka jirtanitti hundumti keessan nagaa fayyaas akka taatan abdii fi hawwii guddaan qaba. Egaa karaa ispoortiitti isin dabarsaa walii yaa ilaallu na hordofaa.
paaspoortiin ani qabadhee dhufee har'aaf isa kana fakkaata. Aga viidiyoo biraa qabadhee dhufutti immoo nagaan naaf tura. Sheer laayik sabsiraayibii gochuu hin dagatinaa. Koomentii immoo barreessuu hin dagatinaa. Bakkee kanatti kana dogongortee jettanis yoo na barreessitan naaf fudhadhaa jechuudha. Asirraa ilaalee wantoota dogongoree yoo jiraate immoo kanas takaakan. Kanaaf koomentii daniinis na jajjabeessaa. Balleessaa koonatti himaa. Nagaan naaf tura. Sheer laayik sabsiraayibii gochuu immoo hin irraanfatinaa.